بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمنتين إسلاما آداء عرباتي إسلام من سبون ما عربا للي سلوفه أفان سرنا إبادة وانتون أمنتي إسلامة تررأن آداء عرب الراك أبسي فمي لقوم دبين كنا كسجرا قافي كنا namoota musliman tahin hedduun musliimoota qalbiin isaanii iimaanaan hin jabaatin sammuun isaanii beekumsaan hin cimin burjaajessuudhaaf gadi dhiisan keessaa tokko akkasuma nama amantii islaamaa keessa taa'ee sababa kitaaban falaasama adda addaa dubbisan wacaa bitaa mirgaa itti bubbisuu hanqina iimaanaa fi beekumsaaf muuxannoo dhabuu isaarraa kan ka'e gaafii kan akka sammuu isaa keessatti uumamu kan godhuudha. Gaafii amantiin akka ulamaa islaamaa lafa kaa'anitti amantii lamatti adda baasan. Diinun ardii amantiiwwan ardi irratti kireet ta'an lafarratti uumaman ilaalcha namaatiin aadaa keessaa duudhaa keessaa gara amantaa jijjiiramaa dhufanii fi kan namoota duraan akka malee saba san keessatti yookiin biyya lammii san keessatti akka malee qaddafamu qulqulleeffamee ilaaluurraa adeemsa keessa amantiin isirraa uumame waliigalatti amantii lafarratti hojjetamee fi diinuun samaawii amantii samirraa dhufe ka rabbiin walitti hariiroo qabu rabbiin jaallatee karaa ergamtoota malaa'ikaatiin ergamtoota ilma namaatti geessee ergamtoonni ilma namaa ammoo addunyaa guututti akka geessan kan godheedha. Amantiin tokko gabaabinaan dhugaa ta'uuf yookiin amantii dhugaan ta'in ta'uuf wanni adda baasanii waa afuri. Inni jalqabaa moggaasa maqaa isaati. Amantiin kamuu maqaa of danda'e qaba. Maqaan amanticha kanaa maqaa lafaa, maqaa namaa, maqaa sabaa, lammii, gaara wahii, laga yookiin waan taatee wahiitii walii hidhatu yoo ta'e amantiin sun amantii dhugaatii miti. Amantiin dhugaa maqaa namaatii walii hariiroon qabu. Gaara yookiin lafa yookiin nafa wahiitii walii hariiroon qabu. Amantiin dhugaa moggaasa rabbiin amanticha sanii kenne ta'uu qaba. Amantiiwwan addunyaarra jiran 4,000 irraa haga 10,000 amantii xixiqqaa fi gurguddaa jedhanii warroonni qorannoo lafa kaa'an keessaa amantiin maqaan isaa namatti lafatti biyya tokkotti hin rarraane amantii islaamaa qofa. Islaama taaneef jedhaan jirru ragaa qabatamaa lafa jiruuf dubbanne. Kiristaanaa fudhattee jecha Kiristoos irraa fottoqe. Amantii boodaa yookiin buudaa jedhanii buudizimii jedhan guutamaa budihamirraa akka uumame beekamaadha. Amantii majuusaa ta'e amantiiwwan addunyaarra jiran hundi warroota amantii san kireet godhan yookiin ilaalcha isaan fidan yookiin naannoo amantiin sun itti hojjetameen maqaan sun itti kennama. Garuu amantiin islaamaa maqaa lafaati miti maqaa namaati miti. Kanaafuu hariiroo dachee hin qabu. Hariiroo lafaa hariiroo namaa hin qabu jechuudha. Amantii dhugaa ta'uun tokko moggaasa isaati. Isa lammaffaati. Amantiin tokko dhugaa ta'uudhaaf amantii bara tokko barri inni itti uumame, barri inni itti argame jiru ta'uun qabu. Maal jechuudha? Amantiin tokko jaarraa haganaa keessa dhufe, bara kana keessa argame yoo ta'e, amantiin sun amantii sobaati. Guyyaa keessa hojjetame malee amantii dhala ilma namaa hundaati miti. Fakkeenyaaf amantii Yahudaa erga Nabiyallaahi Ciisaan, Nabiyallaahi Muusaan duniyarraa deeme booda uumame Nabiyallaahi Muusaa booda. Yahudaa wanni jedhamu Nabi Muusaa dura hin jiru. Warroonni Nabi Muusaa dura jiraataa turan ilmi namaa amantii kam hordofaa turan. Kanaafuu amantii Yahudaa egan jirre islaamummaadha yookiin amantiin hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf amantii kiristaanaa yoo fudhanne amantiin kiristaanaa erga Nabiyallaahi Ciisaan ol fuudhame akka Qur'aanni, hadiisni lafa kaa'utti. Yookiin akka warri kiristaana amananitti erga inni fannifame booda. Osoo Yesus Kiristoos yookiin Nabiyallaahi Ciisaan ardii tan hin dhufin hin dhalatin dura kiristaanonni amantii kam hordofaa turan maqaa amantii sanii nuu kennuu danda'u. Kanaafuu amantiin bara tokko argame bara san dura amantii kamirra ture ilmi namaa jennee gaafanna. Kanaafuu deebiin lama qofa ta'a. Takka amantii matu hin jirre takka ka jiru islaamummaa tokko qofa ta'a jechuudha. Sadaffaa amantiin tokko dhugaa ta'uuf ragaan guddaan inni sadaffaadha. Amantichi kun
gabbataa, yabbataa, bargaagaa, dagaagaa, babal'ataa addunyaa irra deemuu qaba. Amantiin qancaraa deemu, amantii hordoftoonni keessaa yaa'aa deeman, amantii saayinsii fi teekinooloojii fi jijjiirama dhalootaa wajjin socho'uu hin dandeenye amantii ilma namaati miti. Amantiin sun aqlii yookiin sammuu yeroo san qofa, qaroomina yeroo sanii qofa, adeemsa beekumsa yeroo sanii qofa irra dhaabbattee uumte ta'uudha ragaan isaa. Osoo amantii addunyaa ta'e ilmi namaa hundi yoo dhufe, dhaloonni fedhe yoo jijjiirama, barri teekinooloojii saayinsii fedhe jijjiirama yoo dhufe, amantii saayinsii fi teekinooloojii wal fudhatu dhaloota kamuu wajjin wal simu ta'uudha. Kanammoo islaamummaa qofatu qaba. Amantiin islaamaa teekinooloojii fi saayinsii bu'uurri teekinooloojii fi saayinsiitu isa. Kun mata duree sagantaa biraati. Garuu amantii dhalli tokko, barri tokko, naannoon tokko bara kanaa wajjin hin deemu. Nu wajjin hin socho'u. Ijoollee ammaatiif bara ammaatiif deemuu hin danda'u jedhu namni tokko amantii islaamaa bifa kanaan qeequ hin argamne. Yoo argames sababa jibbaansa amantiirraa qabu yookiin beekumsa guddicha bal'aa galaana cita hin qabne qarqara hin qabne amantii kanaa wallaalurraa ilaalchisuun dhufeedha. Inni afraffaa amantiin tokko dhugaa ta'uudhaaf amantii dhalli namaa hundi fudhachuu danda'u ta'uu qaba. Amantii naannoo tokko qofatti ergame ta'uu dhabu. Fakkeenya yoo fudhanne amantiin kiristaanaa fi yahudaa murtabixuun bibanii Israa'iil. Banii Israa'iilitti rarra'a. Kitaaba macaafa kakuu moofaaf haarawaa keessas yoo dubbifte, ragaawwan addunyaa keessa jiru yoo dubbifte, san hunda dura Qur'aannis Nabiyallaahi Ciisaa wayita dubbatu yaa banii Israa'iila jedha. Takkaa yaa ayyuhannaas yaa ilma namaa jedheen beeku. Faallaa kanaa ammoo amantiin islaamaa yaa ayyuhal arab kitaaba keessa hin jiru Qur'aana keessa. Yaa gosa kana ka jiru hin jiru. Yaa ayyuhannaas yaa ilma namaa jechi jedhu qofti Qur'aana keessa bakka 20 jira. Inumaa amantiin islaamaa amantii addunyaa tahuu ragaan guddaan lafa jiru tokko wayita Qur'aanni eegalamu Qur'aana fuutee wayita dubbiftu jalqaba irratti suuraan Faatihaatu jira. Suuraan Faatihaa jechi isiin ittiin eegaltu alhamdulillahi rabbil aalamiin. Galanni ka rabbi aalama hundaa ta'eef haa oolu jedha. Aalama hunda. Rabbil aalamiin hin jenne. Rabbil aalamiin. Aalamoota ammanuu agarru malee aalamtoota biroollee jiraachuu akka jiru ragaa bahuudhaaf. Amma wanti si ajaa'ibu ummanni muslimaa alhamdulillahi rabbil aalamiin jecha jettu tan aayaa tana guyyatti salaata keessa yeroo 17 ol akka naannessu. Rabbiin Qur'aanaa fi hadiisa keessatti rasuulli rabbiilee lafa kaa'an sallallahu alaihi wasallam. نبي محمد رب القرآن كيستي ويتدبت وما أرسلناك إلا كافة للناس إلمنا ما ذكر جربوتو أكاتي قرسيتوف معلومة الدنيا تنايسان رفان إفا بافتي بوري الدنيا اتئانتو عالم اتئان وآخراك جد مصنفك كقباء سنيف سيرجن بشيرا ونذيرا والروتا أججأ نتستي كنيني فلاتيف أكا قمت شيفتي بدأسني جرو قالني بريدون إساني قبوفتي إساني همتوف يا محمد ونذيرا ورّا أججنتي ستكني نديدي متى اتلابي الرب سيجبي برا دبر ميلان الرجتي إساني في مو إبدي وكين كتاتني أكا قباي أكا همتوف أرسلناك إلا كافة للناس إلمنا ما هم دارس إلجن رسول ربي صلى الله عليه وسلم حديثك يا ستي كل نبي شفت نبيوت أما دورة دبرني وأفان أما تدبفني راجي ونجدم إرجمني دبرني أمة إساني وكين سبع إساني قفت إرجمي أنا قفتو على إلمنا ما إرجمي للرسول ربي صلى الله عليه وسلم حديث بلوكي ست لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار أمنتين أنا ركاكبو إمي أن ربنا كني الدنيا تنتين وفيكون قهو داف جراتا ما بلغ الليل والنهار بكا إفافي دكنافي قيان وكين الكني قيان لك الدنيا تنر أرضي نتر جران تنر الكني قيا بكين قهين جرا انجرو بكا الكني قيان قهي هندا أمنتين كن قهو مليه نافجرا رسول ربي صلى الله عليه وسلم ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر
mana dhoqqeen ijaarame ta'e mana gogaa looniitiin ijaarame ta'e waan lafaatiif yookiin waan horiitiin looniitiin ijaarame manni addunyaa ijaaramu lamaan kanaan ijaarame hirka guddaan manneen addunyaa gariin wama lafaatiin garii waan bineeldota yookiin bineensotaatiin ijaarama mana lamaan kun ittiin ijaarame jechuun manuma tokko rabbi hin dhiisu illa adkhalahu Allahu al-islaama amantii islaamaa seensu malee jedha rasuulli araban jenne sitti kanaaf dura dursoo qabxiin amantiin islaamaa amantii arabaati jedhu deebisuun dura amantiin tokko dhugaa ta'uuf qabxiiwwan gurguddaa afran dubbanne kana walsimuu qabaadha afran dubbanne immoo qormaata guddicha kaa'ame kana islaamummaa qofatu dhibbarraa dhibba deebise walillaahi alhamdu gara deebitti yoo deebinu tokkoffaa rabbiin maaliif nabi muhammadin biyya arabarraa erge maaliif awurooppaa amriikaa afrikaa eeshiyaa awustiraaliyaarraa erguu dhabe gaafii kana deebisuun dura tokkoffaa rabbiin waan fedhe dalaga mootiidha mootiin moototaa ajaja inni dabarse fedha inni fedhe filannoo inni filate amanne wa ata'naa fudhanne jennee qeebaluu qofatu nurra jira fedha isaati hikmaa ogummaa mataa isaa inni beeku qofa tokko deebii waa hundaatu inni lammaffaa sababoota iccitii muraasa ulamaa'ni dubbatan lafa hakeenyu tokkoffaa jaziiraan arabaa teessumni lafa ishee giddugala ardiiti akkuma isin beektan baha giddugaleessaa kuni nabiyyoonni hedduun baha giddugaleessaa keessaa ergaman hanga qur'aanni dubbatee fi hadiisni rasuula rabbii sahiihni dubbatetti nabiyyiin awurooppaa keessaa ergame yookiin immoo nabiyyiin ameerikaa keessaa ergame yookiin nabiyyiin awustiraaliyaa yookiin afrikaa gara as'aanu keessaa ergame ragaa qabatamaa hin jiru taa ulamaa'ni gariin waan qissaa jedhamu rarra'u ragaa hin qabnetti tokko dubbatu malee sababni iccitiin tokko nabiyyoonni hedduun baay'inaan nabi muhammadiin durayyuu maaliif baha giddugaleessaatti ergaman tokkoffaa bahni giddugaleessaa lafa ji'oogiraafii giddugala lafaati fakkeenyaaf biyyoota addunyaa gurguddaa ardiiwwan akka eeshiyaa afrikaa awurooppaadhaaf lafti walqixa ta'an biyya arabaatiif yookiin baha giddugaleessaa kana baha giddugaleessaa kana haga amma jaarraa waggaa 400 waggaa 400 yookiin jaarraa 400 as ilmi namaa addunyaa keessa faca'ee akka ameerikaa biyyoota adda addaa keessa bittinnaa'e malee dhalli namaa durirraa qabee haga jaarraa 600 jalatti waggaa 600 duraa jalatti ilmi namaa baay'inaan kan jiraataa ture baha giddugaleessaati baha giddugaleessaa keessa qaroominni gurguddaan asitti kireet ta'ee kalaqame qaroomina fakkeenyaa baha giddugaleessaa gara daangaa achi aanu yoo laalle fakkeenyaa giriik qaroomina masrii qaroomina baabiliyoota warra baabil warra iraaq qaroomina warra ruum qaroomina warra faaris yookiin warra iiraanii har'a jennu qaroominni kun hundi isaaniituu baha giddugaleessaa keessatti argamu kanaaf bakka qaroominni baay'inaan argamu kanatti moototitu argama qabeenyatu argama waraanatu jira ol aantummaa fi namni wal balleessuu fi rabbi wallaaluu fi humna walirratti ilaallatutu argama kana guutuu bakka xuriin jirutti bishaan qulqulluun naqama waan ta'eef iddoo qaroomina jiru iddoo qabeenyi jiru iddoo waraanni hedduminaan itti gaggeeffamu jaarraa addunyaa durirraa qabee hagar'aatti illee iddoon qaaqa ajandaan siyaasaa takka addunyaa kanarraa citee hin beekne baha giddugaleessaati kanaaf rabbiin nabiyallaahi nuuhin gara kanaan erge nabiyallaahi nuuh iraaq irraa haga naannoo turkii jalatti tura nabiyallaahi nuuh alayhi salaam واستوت على الجودي دون النبي نوحي قاف بشان الدنيا كان فلتي قال رئيسين الرقبت أكا علماء لفكاهنتي تركيا نبي الله إبراهيم عراقين وأنا كشام بيوت نانو سنجرا باكسان التلالة العراق انتهي أجرنا قرى فلسطين قرى بيوت شام ديما ترى النبي الله إبراهيم هقا نانو مكة المكرمة نبي الله أيوب سوريا
نبي الله إلياس لبنان حوران جدمون بيكم تسيناك يا ستي نبي الله يونس نينوى كون على بكي ترقمي نبيوني كون نبينك نبي زكريا فلسطين نبي عيسى فلسطين نبي الله داود سليمان جركم فلسطين ترى نبيوني نانو مصري ترى نبي الله يوسف عليه السلام أكاور كان عنيوتا مقاسوتي يوزرسيف جرون نبي الله موسى نبي الله هارون وبرئ سسا قدتشا إلا تشو إلمان عمراني إسال سدنكن تيفنا ربين اترق مصري بكر إجبت جنون قرى جزيرة عربانا نو سعود عربية في يمن عمان يوفر أني نبي الله هود أحقاف عماني في يمني جدت لفأرقمت ترى نبي الله هود نبي الله صالح عليه السلام بك ثمود جدأم ترى ثمود يجون مدينة نبي محمد الراباتي عليه الصلاة والسلام ويتقر شانتمتو حجر صالح ديار صالح كجدأم بكمت وتنحتون من الجبال بيوتا إدو سلد إرقمن نبي محمد صلى الله عليه وسلم تأمر نبيوتا كان هندي بك سالد إرقمن مكة المكرمة الرأى الدنيا إرقمن نبي محمد صلى الله عليه وسلم قد قال لي بها نبيوتا بداده بها قد قال إسا إدو أجندا سياسة إدو كرومنا إدو دلنا ما بائنا ولتئفو بك قبان الدنيا بربتي وللرا قرقر تتوئي علمنا ما إرقان بها قد قال إسا جدو نانو عربوتني قبتني في وري آراميوتا قبتن وري سيرينياتو قبتن وري بابليوتا قبتن وري مصري قبتن كن إرقان كمو يو إدو كانت إرقامي دفع الدنيا كي سفجأوف إن قرقارا سببك أرومينا والتأتاس جلنا إلمنا ما أتفتئي قبيني أرقامي في اللي فرماتا جيسو أف نبيون أست إرقامو نقرقارا رسالان دفع الدنيا كي سبتنا أوداف قهي وداتا بدا سببكنا إجتي علماء الإسلام ربين بهاقدو قليسا كيسا نبيوت إرقاف جدن عليهم الصلاة والسلام هند ثاني نقاب رحمن ربي الرحاجراتو أمنتين إسلاما واني نمني هدون بيكو قبو إسلام من جاراكو الأفر دور أرقام تجتشون سينا جلسو سينا فالو في أمنتي إسلاما تدولو كيسا توكو من نمبر نوتا بيكين يكيسا برسيفا من الراقبي سينا وان جلتان أكا الدنيا تبري فمن إسلام من أفانس نبي محمدين بي أربا مكة المكرمة كيسا التجرن كوني سينا جلسو كفصونتاني جبا أمنتي إسلام الراقبا أكيكا أمنتين إسلام نبي محمدين التجتشو ما جتشو أجدوا الأمنتي برات تريجو نبي عيسى كريستانا نبي عيسى مسلمة متي قرآن كيسا نبي عيسى مسلمته نبي إبراهيم مسلمته هو سماكم نبيون أجدوا دبرا هندي ساني 2% مراسي وتأملي نبيك نبي شعيب هودي صالح نموت مراسي وتأملي نبيوني كوان أمنتي إسلامات إرقمن ما بين رسولي ونبي نبي في رسولان الدنيا كانت استمساساترا أربامتي أمنتين إسلاما نبي محمد الراجل كأبجتشون دو غنغور سيناتي درما نبي محمد إسلام متي أفني شريعة هاروا سير التنبولما تهاروا ربين اتكن في دليل فمالي لا إله إلا الله نبي محمد دور جرتي ربي قبرمون هك أن قبرمون نبي محمد دور جرتي جنن جراتشو نبيوني هندو للبن إبد جهنم نمدي ديف جراتشو نبيوت هندو للبي ملايكون جراتشو ربي كتاب بوسو ويانكي آما جراتشو هنديلين إيمانا في توحيدا للبن نبيوت نبي محمد دور دبرانيتي كنافو نبي محمد سنسلاتا إرقمتوتا إسان دور دبران كيسان أصبح ملي سنقو لبي أفا ملي أمنتي إسلاما في دنجتشون دوغنغور سيناتي قروا آخر أكو مريف دبني وإباها قدو كاليسا كيستي نبي محمد ربي صلى الله عليه وسلم باها قدو كاليسا كيستي بيا جزيرة عربا معفلته تقفى أمني عربا ودي الدنيا رعد سانقل دنديتي أفانيتي أفانو تهر الدنيا رجرو كما تربا في بشني أول جرو كيسا أفان هاق أفان عربي جتشوتا قهاق أبو إنجرو أفان إنجليفا جتشكم إبا جهايو قباتي
afaan mandariin afaan chaayinaan ittiin haasoftu biliyoonni tokko afur haga 5 ittiin haasa'u jechuudha. Jecha 180 waan hin caalle qaba. Garuu amantiin afaan Arabaa jecha miliyoona 12,300 ol akka qabu ulamaa'ni qorannoo kanarratti gaggeessan ni mirkaneessu. Amantiin Islaamaa Arabni dandeettii isaan luga afaan tiksuu fi balaagaa waan jedhamu ittiin dhaadataa turan. Akka namni boksii walii bahu namni dandeettii qaamaa walitti agarsiisu Araba biratti dandeettii afaaniin haasahuu fi walaloo ogbarruu adda addaatiin beekamu manni Arabaa. Dandeettii afaan isaanii addunyaa keessatti afaan akka barbaadetti waan ibsuu barbaade san jechoota 1000 ibsuu danda'u afaan Arabaati. Kanaan Rabbiin Araba filate. Nabi Muhammadin achi ergu sallallahu alaihi wasallam. Isa lammaffaati. Ummanni Arabaa walakkaa ardii jiran akkuma reefsin hin jenne. Ulamaan warri ji'oogiraafiitii fi akkasuma warri astiroonoomii tokko walakkaan handhuurri ardiidhaa jaziira Arabaa keessatti naannoo Makkatal Mukarramaa ta'uu ni himan. Garuu qorannoon kun itti waliin galamne. Qorannoon saayintistoonni addunyaa itti walii galanii mirkaneessuu qabu. Garuu Dr. Kamaal ulamaa'ni warri Masrii gurguddaan hedduun isaanii waan kanarratti xiyyeeffannaa gaggeessan Dr. Abdul Haq kitaaba isaanii keessatti handhuurri ardii Makkatal Mukarramaa akka taate lafa kaa'u. Inumaa sa'aatiin addunyaan guutuun fayyadamuu qabdu sa'aatii Makkatal Mukarramaati jedhanii yeroo hedduu falmaa turan. Kanaafuu giddugalli bahaa keessatti walakkaan ardii akka amma jedhamuu fi qabatama jiruunillee biyya jaziira Arabaati jechuudha. Rasuulli Rabbi achiin ergamuun risaalaan akka dafee addunyaa guutuu wal gahuu gargaara. Inni sadaffaa ummanni Arabaa ummata qaroominaan beekamu miti. Qaroominni ummata Ruum bira ture, ummata Faaris bira ture, ummata Baabiliyoota bira ture, warra Masrii fi Giriikiin bira ture. Warroonni kunniin qaroominaan waan faalamaniif biyyi Arabaa ammoo fixraa uumama ilmi namaa uumamatti qabu qajeeluma sanitti kaluu jiran dhiheenya waan qabaniif islaamummaa dafanii qeebalu. Qeebaluu keessattis ummanni Arabaa waan isaan adda godhu qoomu ruuxal wa tujjaar ummata daldalaadha. Ummata addunyaa keessa godaanuun beekamu ummanni Arabaa. Wanni biyya Arabaatti argame dafee biyya Ruumii dhaqa, biyya Faaris dhaqa. Ummanni haga Arabaa godaanu akka addunyaatti hin jiru. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam xumura nabiyyootaa ta'uudhaan biyya Arabaa keessaa ergamuun tokkoffaa ikhtiyaaru rabbil aalamiin filannoo Rabbiin guddichi ogummaa fi hikmaa ofii qabuun filate inni biroo sababoota kana. Amantiin Islaamaa aadaa Arabaatii gara xumura keenyaatti yoo deebine amantiin Islaamaa aadaa Arabaa walaa libsuu ijaa takka ta'e walaa yooman waahidan guyyaa tokko ta'e amantiin Islaamaa aadaa Arabaa ta'e beeku. Wanni tokko bakka tokko bahuudhaaf waan bakka sanii qofa jechuun hin sirrii miti loojikiidhaan. Fakkeenyaaf aduu fudhu. Aduun bakka takkaa baati. Garuu bakka hundaaf ifti. Aduu waan bahaa baateef aduun ta warra bahaati jechuun sirrii miti. Aduun baharra baatee dhiha deemti addunyaa guutuura naanna'a. Orbiitii mataa isiirra naannofti. Lafti ofirra naannofti akka Qura'aan illeen hadiifni illeen akkasuma qorannoon saayinsii illee lafa kaa'u. Aduun bakka takkaa bahuun aduun ta ganda isii bakka baatee saniiti jechuun sirrii miti. Bishaan lagni yaa'u fakkeenya Abbaay fudhu. Bishaan kun gara kiiloomeetirii 60 axwalu nahriin fil aalam layni mi'aawaan dhugamu. Ka jireenya ilma namaatiif ta'u addunyaa keessa deemuudhaan dheerinaan tokko farra jiru laga Abbaay. Abbaay fakkeenya Itoophiyaa keessaa laggeen shanirraa waliin makamee dhufe haa jennu. Kanaafuu bishaan Abbaay kan Itoophiyaa qofa jettee Suudaaniin dhiifte. Masriin dhiifte hin dhiifne. Waggoota 60 dabran jalqaba duniyaa haga akhiru zaman dhugaa jirti irraa fayyadamaa jirti. Bishaan bakka irraa burqesan qofaaf ka ganda saniiti jedhamee irraa fayyadamuun hin dhiifamu. Wanti kamuu bakka tokkoo dhufa garuu bakka hundaaf ifa. Hayyuun ganda tokkoo dhalata. Garuu biyya guutuuf dhalata. Gootni biyya tokkoo dhalata. Garuu biyya guutuuf waardiyyaa ta'a. Amantiin Islaamaa shari'aan Nabi Muhammad ittiin dhufan Makkatal Mukarramatti yoo argamte biyya Arabaatti ka Arabaatti jechuun dogongora. Bakka sanii baheef bakka san qofaaf kennuun loojikii kufaadha. Lammaffaa amantiin Islaamaa aadaa Arabaa kan ta'e ragaan Arabni har'a addunyaa gubbaa jiran daataan addunyaa akka ibsutti
Arabni walumaa gala lammiin Araba jedhamu addunyaarra jiru miliyoona 400 irraa gad 450. Ilmi namaa addunyaarra jiru har'a biliyoona 8. Biliyoona 8 keessaa musliimoonni biliyoona 2. Musliimoota biliyoona 2 keessaa miliyoona 450 ummata Arabaati. Kanaafuu meeqa qabna? Biliyoona 1 fi walakkaan ummata Arabaati miti jechuudha. Fakkeenyaaf akka ji'oogiraafiitti haa qoonnu. Addunyaa keessaa ardiin musliimoota baay'inaan baadhachuun tokko fara jirtu ardii tamii Eeshiyaadha. Eeshiyaa kibbaa, Eeshiyaa kaabaa, Eeshiyaa kibbaa giddu galeessaa jennee qoonna. Fakkeenyaaf Eeshiyaa qofa guututti yoo fudhanne islaamni musliimoonni Eeshiyaa keessa jiran biliyoona 1 fi wayitu jira Eeshiyaa qofa keessa. Kana keessaa ummata Arabaa haa baafnu. Uummanni Arabaa haa dhiifnu musliimoota Arabaa. Fakkeenya biyyi addunyaa tana keessaa baay'ina musliimotaa qabaachuun sadarkaa tokko fara jirtu biyya kamiin? Indooneeshiyaadha. Indoneeshiyaan musliimoota miliyoona 240 qaba. Arabaa miti. Lammii biyya biraati. Itti aanuudhaan Paakistaan. Paakistaan miliyoona 240 qaba musliimoota. Sadaffaan Hindii. Uummanni Hindii miliyoona 200 keessa jiraata. Arabaa miti. Bangladesh haa dhufnu. Warri Bangaalii Bangladesh miliyoona 170 ummata Arabaati miti. Salachumatti dhiifnee gara Awurooppaa haa deemnu Eeshiyaa keessatti. Gara Awurooppaa deemnu ardii Awurooppaa. Ardii Awurooppaa keessa musliimoota Raashiyaatu jiran. Warri Checheeniyaatu jira. Turkii biyya Awurooppaatu jira. Turkiin lama qoodamti. Turkii Awurooppaa. Kosovo fudhachuu dandeenya. Waliigalatti Awurooppaa qofa keessa musliimoota miliyoona 50 oltu jira. Hedduun isaanii parsantiin ol aanaan Arabaa miti. Eeshiyaa fi Awurooppaa achuma dhiifnee ardii Afrikaa haa dhufnu. Ardiilee 7 keessaa biyyi ardiin musliimoota baay'inaan qabachuun lammaffaa jirtu ardii Afrikaati. Biyya akka Aljeeriyaa yookiin Aljazaa'ir, Morokoo yookiin Magribiin, Tuunisiyaa, Tuunis, Liibiyaa. Biyyoonni kun biyya Arabaati haa dhiifnu. Gara Saharaa Agadii Afrikaa haa dhufnu. Fakkeenya Naayijeeriyaa fudhu. Naayijeeriyaan musliimoota miliyoona 100 fi gara miliyoona 40 qaba. Naayijeeriyaan guututti uummata Arabaati miti. Itti aanuudhaan akka Afrikaatti lammaffaa kan jiru uummata Araban tahin Itoophiyaadha. Itoophiyaan ibsitetti miliyoona 35 irraa gara miliyoona 40 jedha. Garuu qorannoon addunyaalee akka ibsutti gara miliyoona 60 musliimoonni Itoophiyaa keessa jiran. Akka Afrikaa sadarkaa sadaffaa jirti. Kana keessa musliimoota Itoophiyaa keessaa ummanni parsantaa 61 wahii ummata Oromooti muslimni Oromiyaa keessa jira. Ummanni kun ummata Arabaati miti. Ardi Afrikaa gara miliyoona 500 fi walakkaa haga miliyoona 600 musliimoonni Afrikaa keessa biliyoona 1.3 haga 4 jiraatu jira ilmi namaa. Kana keessa miliyoonni 500 fi haga 600 jidduutti musliimoota. Jechuun parsantaadha yoo keenye parsantaan 40 haga 45 walakkaa ummata muslimaa jechuudha wanni ardi Afrikaa irra qubate. Biyyoonni maqaa isinii dhahee Arabaan alatti ummata Arabaati miti. Ameerikaa lamaaniif Awustiraaliyaa walitti yoo daballe miliyoona 10 irraa gara miliyoona 15tu jira musliimoonni. Ummanni kun lammiilee adda addaa tochi keessa wal qabame. Ummanni Arabaa parsantaa xiqqaa ta'u wajji. Gaafina sisin gaafadhu amantiin Islaamaa aadaa Arabaa eegatee lammiiwwan amma maqaa isinii kaasee Bangaalii, Paakistaan, Naayijeeriyaa, Itoophiyaa biyyoonni kun aadaa mataa isaanii qaban. Duudhaa mataa isaanii qaban. Erga aadaa mataa isaanii qabaatan akkamitti aadaa Arabaa fudhatan? Amantiin Islaamaa aadaa Arabaa eegatee aadaa lammaffaa walirraa ni fudhata. Ati waan biraa dhiisii Itoophiyaa keessa lammiilee 80 wahiin jiraataa jira. Saboota 80 wajjin jiraataa jira lammiilee Itoophiyaa. Saboonni kun hundi matuma mataan aadaa fi duudhaa safuu seenaa mataa ofii qabu. Fakkeenyaaf ani Oromoodha. Namni muslimaa ummata Amaaraa keessa jiraa jedhu. Fakkeenya aadaa Amaaraa Oromoo ta'een fudhuwan ni kabajaaf. Oromoo keessatti aadaa Jimmaa, aadaa Arsii, aadaa Wallaggaatu jira. Aadaawwan Wallaggi qabu ummanni Arsii hin fudhatu. Aadaa ummanni Arsii qabu ummanni Wallaggaa hin fudhatu. Hin fudhatu jechuun ni morma jechuu miti. Ni kabajaaf.
garuu aadaa mataa isaa qaba waan ta'eef akka itti nyaatu dhugu akka itti heerumsiisu itti fuudhu akka itti ta'aziyaa namni tokko yoo galteen itti galtu gaggeeffatu gumaa akka itti fixatu aadaa nyaata mataa isaa uffannaa mataa isaa meeshaalee mana akkaataa jaarmayaa boca uffataa aadaa mataa isaa qaba. Lammiiwwan amma fakkeenya akka addunyaatti isinii kaase kun hundi isaaniitu aadaa fi duudhaa seenaa mataa isaanii qaban. Osoo aadaa Arabaa tahee amantiin Islaamaa akkamitti lammiiwwan addunyaarra jiran kun osoo aadaa mataa isaanii qaban qeebalu. Lama. Inni sadaffaa amantiin Islaamaa aadaa Arabaa akka hin tahin ragaan guddichi jiru. Ummanni Arabaa ummata kitaabarraa duwwaati. Kitaaban qaban. Qaroominni akka reebisin jedhee dabarse hin qaban. Beekumsa takkaa Arabni dhageessee hin beekne. Qorannoolee takkaa Arabni dhagahuu miti yaadattee hin beekne. Ummata Arabaa Rasuuli Rabbii barsiise sallallahu alaihi wasallam. Fakkeenyaaf infijaar al-kawnii waa'ee yuunivarsiitii fi hawaa ol haa baanu. Qur'aanni waa'ee kawnii ilaalchisee waa'ee hawaa yuunivarsiitii asii ol jiru pilaanetoota ta'ee gaalaksiiwwan xaxaa guddicha kawnii addunyaa guddicha kan Qur'aanni aayaan 900 waa'ee kana hasa'a. Aayaawwan kallattii fi al-kallattiidhaan aayaawwan gara 900. Fakkeenya infijaar al-kawnii Big Bang jedhama akka addunyaatti beekamu dhoohinsa guddicha addunyaan tun dur ardiif samiin takka turte pilaanetiin gaalaksiin wanti jedhamu hin turre jedhan akka saayinsiin lafa kaa'e kan amanee jira. Saayintistoota addunyaa miti Arabni beekumsa kana eessaa fuute eega amantiin Islaamaa aadaa Arabaa ta'e. Bara waggaa 1500 dura osoo Nabii Muhammadin dhalatiin sallallahu alaihi wasallam ummanni Arabaa meeshaa qorannoo samiin bahee qoratu qaba. Qorannoon kun yoo mirkanaa'e jaarraawwan 150 waggaa 150 dura yookiin waggaa 100 harki guddaan keessattuu waggoota 50 as irra baay'inaan mirkanaa'e. Keessatti gaafa Raashiyaan yookiin Ameerikaan bara 1959 bara 1961 gara samii ol bahuudhaan jechuun hawaa keessa ol bahuudhaan qorannoo gaggeessan irra mirkaneeffatan. Waggaa 1500 duuba deebi'i waa'ee gaalaksii urjiiwwan hawaa keessaa dhugaadha. Arabni urjiiwwan karaa wayita ittiin deemsu akka mallattootti itti fayyadamtu ni beekti. Urjiiwwan bakkalcha jedhanii maal jedhanii beekti Arabni muraasa. Garuu haqiiqaa isaa gadi keessa gasseenanii xaariq wamaa adraaka ma xaariq urjii saniintu beekama waa isa. Xaariq jedhama waami Rabbi Qur'aana keessatti xaariq jechuun nama halkan dhufee balbala nama dhadhahu sagalee namni balbala wayita dhadhahu halkan balbalan daddarbu sirriitti hin dhahu suuta kawkawwadha. Sagalee xaariqiin urjii san moggaase Rabbi. Hadha saayintistoonni yaalii sagalee urjii san waraabanii sagalee nama balbala dhadhahu jedha. Saayintistoonni sagalee nama balbala dhadhahu kawkaw jedha sagalee sana saayintistoonni waraabaa. Arabni beekumsa hagana gahu isaa fide egaa amantiin Islaamaa aadaa Arabaa ta'e. Waa'ee orbitii sirna adeemsa pilaanetoota samiiwwanii gaalaksii guddicha waa'ee infijaar al-kawnii akkuma dubbadheef waa'ee kana Arabni isa beeka. Fakkeenyaaf waa'ee sirna biizinasaa yookiin ikoonoomii wal qabatu irratti waan Nabi Muhammad barsiisan. Wantoota 57 Nabi Muhammad Arabni dur qabdu harkaa balleessan keessa salawaatu Rabbi wa salaamu alayhi. Eessatti fidan? Dukkana galaana kana jala meetirii 200 yoo gadi seenan dukkana guddaa jira. Arabni Araba qoratee arge. Teessuma ardii fakkeenyaaf waa'ee ji'oogiraafii teessuma ardii fudhannu. Ardiin akka killee guchii jirti jechuun thumma ba'da dhaalika dahaaha. Araba beeka. Waa'ee gaarreenii. Gaarreen chikaala ardii gadi qabu Arabatu qorate. Gaarri haga mul'atu kana parsantaa 9 ardii keessa jira. Fakkeenya gaara Ivarastii fudhu. Ivarastii meetira 848 ol dheerata. Jechuun kiiloomeetirii 9 jechuun. Garuu lafa keessa gadi dachaa 9 yoo keenye hiddi isaa lafa keessa ka jiru kiiloomeetirii 125 lafa keessa jira. Waan kana Arabatu godhate amantiin Islaamaa egaa aadaa Arabaa ta'e jechuudha. Waa walitti dhufuu miti jechuudha.
beekumsa qorannoolee har'ayyuu saayintistoonni qoratanii biran gahiin kumaatamaan lafa jiru ka rabbiin qur'aana keessatti iftoominaan dubbate hadiifni rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam bal'isee bittinneessee haasa'e ka har'a saayintistoonni biran gahiin ummanni arabaa eessaa fuudha. Akkasuma qabxiin inni afraffaadha. Amantiin islaamaa aadaa arabaa akkan tahiin ragaan guddichi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam erga dhufan aadaawwan araba keessatti beekaman barteewwan araba keessa waggoota 100 jiran itti duuluudhaan balleessan 100. Gara aqiidaa fi tawhiidaa yoo deebine al-islaamu haaraba shirka